Aweetuun kaleessa yaa'aa ture ardhallee yaa'aa jira borullee yaa'uuf bosona Jimmaa abdatee. Aweetuun laga magaalaa Jimmaa keessa yaa'u iddoo Jimmatti hara itti galfatan hedduu keessaa lafti boohartii aweetuu mataa. Hoxxeen yookaan goojjoon aweetuu keessatti ijaaramte marga fuulletti afattee miidhagdee warra bashannanan eeggatte. Keessatti hixaanni aare biyya bunaati Jimmi bunni danfe qaawwaa jabaa barakaa jabaa bashannana gaarii jabaa baay'atanii wal hin jeeqne xiqqaatanii gurmuu hin dhabne warri dandeettii adda addaa qaban kawaan qabaniin wal booharsan wal gahan hoxxee aweetuutti. Warri sirban warri walaloon jecha filatanii jechoota xiqqoon dhaamsa hedduu dhaaman warri waa jedhanii waan jedhaniin kan biroo kofalchiisanii mardhimaan sochoosan warri maasinqoo yookaan ximboo dubbisanii yeedaloo muuziqaa irra nama kaayan wal gahan. Jimmatti asham kaamilaan sirba cidhaaf sirbamu warri kaleessa sirbee ardhallee sirbi irraa bareedu asham kaamilaa jedhan. In sirbinee sirba keessa eedsii hin dagannu eedsii galatoonfate. An dhukkuba eedsii ni galateeffadha haalli isaa gaarii mee hunduu hubadha balleessaa maal qabaa mee eedsiin dubbadha dararran kaayinaa haqamee dubbadha hadharraa eegalee ani irraan dhaabbadha eedsiin badiin qabu ni galateeffadha eedsiin badiin qabu ni galateeffadha namarraa namatti hafuuraan hin darbu mee himaa maalirree yakki eedsiin qabu mee himaa maalirree yakki eedsiin qabu. Maaliif eedsii galateeffatte? Eedsiin akka dhukkuba biraa nama hin qabu akkuma walaloon tiyyaa ibsuuf yaaltutti ufiin nama hin qabu yoo namni barbaadee of eeggannoo adda addaa osoo hin goone asiifatti akka lubbuun isaa gootu yoo ta'e dhukkuba kana ni qabamu carraan inni nama qabuuf qabu xinnaa ta'uu isaa waan hubadheef eedsii galatoomii mata duree jettu kenneef. Taheerumte ilma argatte aanaa fi aanteen hiriyaa fi firri deettuu jajjabeessuuf mana deettuu jiran aadaa kalee turte. Ammallee taliyaa maaree.
qabdu waliinai keessa kanuma bayi geessa yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Silmoo qabne waliin hiddi keessa kanuma giddi geessa yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Suudha omoo kutu omoo siikichuu kutu yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Suudha gomoo muru gomoo siikimtuu muru yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Kichuu nyaaddu nasii kunchisaa miti wagguma waggaan da'i nasii guddisaa miti yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Haram siillee marra taa'ee boonjillee deessuu ciniinfuunjillee yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Ciniinfuu jiltee dhirsa siin kanaan siiftuum harka siin ammaachiiftuum yaamaare. Ammoo tari ammallee tari yaamaare. Maali amma faaruun amma isin faarsitan kun? Faaruun faarsine kun aadaa keenya. Waahidaa aadaa dahaafi. Deessuu jajjabeessuu. Dubartii deessee aadaadha. Deessuu jajjabeessuudha. Hamleesii jajjabeessuudha. Haadha dhiiraati, haadha durbaati, haadha jagnaati, haadha gamnaati. Akka deessuun daharratti hin qaanofne akkasiin hin yaaddofnee fi akkas bira tarree isii jajjabeessuudha mukuusii baasuudha. Erga siin deessee booda. Erga siin deessee booddee kaan maa deesse jedhaa kaanii baga deesse jedhaa hundi qixxeen hirmaatu hundi qixxee siin gargaaru kanaaf isii jajjabeessuudha. Kanaa jennaan daha sanatti itti boontee akkasiin itti gammaddu jechuudha. Isiin ilmoo hin qabne awwaalli isii hiddii keessa waan jedhufaaf keessa maal agarsiisa kun maal mul'isa? Egaa inni awwaalliin hiddii keessa kan jedhamu isiin ilmoo hin qabne dhugaa ilmi sii jiraate wayini abbaan manaatiin kun qabeenya gaarii hin qabu yeroo dulloomani qabeenyi namaa bicataa dhufa. Ilmi hoo jiraate immoo qabeenyi namaa guddataa dhufa dagaagaa dhufa. Haadha isaa akka gaariitti dhukkubsachiisee akka gaariitti owwaallaa jammii keessa geessee owwaalchisaa. Kafanaan isii bitamtu banjaadha. Sadaqaan isii sangaadha. Kan warra ilmoo qabu. Kan jara ilmoo qabne immoo kafanaan isaa moofaa sadaqaan isaa oolaa. Owwaalliin hiddii keessa isumaa giddiif geessa. Kan jedhame egaa haadha ilmaa jajjabeessuuf. Akka namni daa hin taati oofne. Mucaa guddisuu akkan ifanne edaa kana qabaa miidhagaa kana qabaa jedhee jajjabaatee inni dahee akka gaariitti ilma ofii guddifatee kan jedhuudhaaf. Ammallee faaruu isin faarsitan tana keessatti dhabduu firriyyuun jaalatu waan jedhu jira. Maal jechuudha? Dhabduu firriin jaallatu jechuun sanyii isaa xiqqeessiti. Sanyii ilma sii xiqqeessiti. Akka ilma hin qabne jecha. Kan ilmu kan hin deenye dhabduun kan hin deenye amma ilmi yoo ilma fuusifatanii naafa deessu. Gurbaas durbas naafa deessuuf fuusifata. Naafa dagaagu qacceen kun naafa bal'atu jechuudhaaf fuusifata. Mucaa ofiifis jecha ammoo qaccee ofii daneeffachuudha. Hennuu isiin dhabdugaa firri isaan jaallatu. Kan jibbu amma fira isaati. Ilma yoo hin qabaatin jechuudha. Yoo ilma hin qabaanne yoo hin deenye dhirsa sanaafis gajjettee hin bultu. Dhirsa sanaa hin bitamtu jechuudha. Dhirsa durba ta'ee dhiira ta'ee yoo dhabde firriin jaallatu kan biraa fuudhi jedha. Kan biraa fuudhi jedha. Qaccee keenya kutteetti isii kana dhiisii kan biraa fuudhi. Isii deessu jedha. Kana jennaan dhabduu firriin jaallatu yaa qonqorditti kanaaf jedhamu. Sanyii isaa xiqqeessa. Yaa qonqordaadhati wayitti hin qabdu. Isiin deessu immoo egaa yoo dhufte waggaa barfatte bakka isiin da'uu diddeetti isiin agaltuu isiin adhiibtuu ati kan biraa fuudhi jedha firri. Haati abbaan firas ta'e kamis ta'e. Dubartii qofaa odoo hin taane dhiirrilleen dahuu akka hin dandeenye ilma dhalchuu akka hin dandeenye beektanii hubannoo akkanaa qabdanii isin Qabna. amma qabdan. Duroo yeroo ala sirba kana dur sirban. Yeroo sana kan eebbisantu jira. hin qabnu. Dubartiin Dubartii dhumu duwwaa seeta. Dubartii sana malee dhiirri dhabaadha hin jedhu hin jiru. Dubartittii dhabduudha. Isiin bakka dahaa hin jirtu hin nyaachuudhuma uffachuudhuma malee isiin hin deessu. Isiin farda gaangoo jedhamee haga galchiiti kan deessu fuudhi jedhama. Gen amma yeroo ammaa gatii wanta eenyu ta'ee jennaan
barnoonni jiru jennaan namni nu beekaa gatii ta'ee jennaan dhiirichinis marammaratee kan inni nu mucaa hin qabne isiin qabdi inni hin qabu gin inni hin qabu jettee isiin immoo jalaa baatee nama biraatti neerumtu wajjiniin teessi inni gin isiin hin qabdu jedhee kan biraa fuudha akkas dhiibbaa akkasii dubartiirra jira jechuudha. Owwaallaa irrattis akkasuma. Dhiirsa immoo bifa lamaan addaan laaltan amma faaruu teessan kana keessatti dhiirsa ganamaa fi dhiirsa guyyaa keessaa waan jedhuun addaan baaftanii jirtan. Kuni maal jechuudha? Akkasitti gaa na of kolchaa gaa jechi kan koo kanarratti warri akka inni kan duunaan kan yookiin immoo inni haalli lamaan wal qixaachuu dhabaannaani kan addaan bahan isin jiran. Kan jedhamuuf maaliifi dubartiin miidhagduu manasi akka qaldiitti hiiktu. Manasi akka qaldiitti hiiktu. Kanaaf dubartiin ala heerumte manuma sii qabdee dagaaguu qabdii, manasii bareeffachuu qabdii, manasii sirreeffachuu qabdii, qabeenya sii bal'ifachuu qabdii, idduma tokkotti sabbattee taa'uu qabdiidhaa fi dhirsa ganamaa wayyaa utuu akkam loleefu utuu akkam dallaneefu dhirsa ganamaa wayyaa isa qananii qaba kan jedhamu. Amma kama wajjin jirtu kan ilma dhalteef kana jabeessii qabadhu jechuudha. Ay guutuudhaan hamma yoo ajatus gaaramus hamma dhirsa jalqabaa wanti namaa ga'u yoo akkam jaallatte yoo akkam jaallatame akka dhirsa jalqabaa itti heerumanii yoo inni nama akkam nama qanansiise hamma dhirsa jalqabaa wanti namaa ga'u hin jiru. Kan hundumtuu garaa isaatii qaba. Amma dhirsa jalqabaa hammaatus gaaramus dhirsuma jalqabaati. Kamar jalqabaa wajjin jiraachuu kan saadha jechuudha. Sasirreedha suma ganamaatiif jirra. Isatu gaarii. Hafnaan hafuudhumaan. Saadabaa'oo daawwadha. Sisay. Daawwattoonni keenya hedduun yaada isaanii karaa iimeeliitiin, karaa poostaatiin, karaa bilbilaatiin nu bira ga'aa jiru. Mi'aati kana keessaa kam qabattire? Anillee kan iimeelii filadheen jira. Meetti fufika. Tu jalqabaa moo nuti jalqabaare? Nuti jalqabe. Tole barataa Galataa Gurmeessaa Wallagga Lixaadha. Saataawwan aadaa fi seenaa Oromoo mul'isaa jirti kanumaan itti fufaa jedheera. Si galateeffanna. Jimmarraa barsiisaa abbaa garuu artiistota Oromoo qophii bohaartii irratti dubbisuu jalqabdan kana addaan hin kutinaanuun jedheera. Yaada isaatiif galateeffachaa mee kan Taaddalaa Torbaniitti wal qabate wanni jettu jira. Torbee darbe akkuma beekamu weellisaa Taaddalaa Gammachuu wajjin turtii taasisnee turre. Hamma immoo torbee dhufu immoo kutaa lammaffaasaa isiniif qabannee akka deebi'u waadaa isiniif seenna. Muhammad Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadidha. Iddiin biyyaa ba'e waggaa jaafaa gooti. Garuu innaan qophii isaa taabaa daawwadhu waanuma biyya koo keessa jiru natti fakkaata dheera. Si galateeffachaa nagaan walaa garuu janna. Finfinnee irraa hawwiin ispoortii fi sa'aatiin sirbaa osoo addaan bayinuu dhiyaatee jettee jirti. Yaada ishiitiif galateeffachaa fuulduraaf kan fooyyessinu ta'a. Barataa Zarihuun Bayyanaa Yuunivarsiitii Maqaleedha. Saataawwan sagantaa gaariidha. Garuu sa'aatiin isaa mijaa'aa miti dheera tolee hin fooyyessina innaan. Amborraa boontuun uffata aadaatiin oduun dubbisamuun isaa baay'ee natti tolaa jira. Jabaadhaa jajjabaadhaan jettee jirti. Egaa warra yaada keessan nuuf ergitaniif guddifnee isin galateeffachaa kanaarraaf jennee qopheessine kanuma. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Qophiin keenya itti fufaa bashannana gaarii. Abbaan warraa kabaja haadha warraa beeku ulfina haadha warraa hime. Utuma kan haadhaan gubu naan jennaan jecha mootii gumaa tokko yaadadhe akka jedhani wamtan sodaadhu waa afurii jedhan mootiin gumaa tokko jimmaa tokko gommaa jedhani tokko limmuu tokko nimuu jedhani haadha manaa jechuu sodaatanii anis sodaadhe fakkaata waan siidhaan jedhuun qalbii koo keessa barbaade gaa ala kana ol jedheen si ilaale goofti siin jedhan danuudha yaa warraa ammas yaa warraa safuu bishaaniif minaanii alagaan fira ta'anii kan haadhaa silas haadha kan warraa maal jedhanii haadha manaa ulfaattuun kan abbaa manaa jaallattu mee hubadhaa laalaa uuma siin namaa taatu
nyaatee qufatti hin fakkaatu utuma kuttee qabbiitu ammoo ala qabbiitu ija keessan laaltu akka waan ijji nyaatu hin jaallattu dallansuusaa bicuullee na'uu qalbiisaa silaa yoo guurame fuullisaa harkaa badagaa mallisaa hamma argitutti seequusaa yaa warraa caaltuu firaa beektuu garaa wayaa qorraa aannan qabee qoraafamtuu kan qoraasuma urgooftu unadhaa namaan jetti dheebuu namaa beeyti fuula laaltee keessa argiti yaa warraa caaltuu firaa beektuu garaa wayaa qorraa yaa loliisaadha manaaf ibbaa manaa walil diimoo jaraatiin busheessanii mana nyaannaan hin mi'aawu uffannaan yoom tolaa yaa warraa caaltuu firaa beektuu garaa wayaa qorraa ta'utti immoo dhugaa qabdi ija dukkana siiti dukkanaa wal argu miti haasaa dukkanaa beeku dukkana keessallee waliif galu jaalala walii dabalu yaa warraa caaltuu firaa beektuu garaa wayaa qorraa yaa loliisaadha manaaf ibbaa manaa walil diimoo jaraatiin hin busheessanii mana nyaannaan hin mi'aawu uffannaan yoom tolaa jirri lachan wal lollaa namaa lola jaraa yaadda'ee jaarsa barbaaduu raa ta'ee aluma lafti dhi'ee yeroon ciisaa ga'e dafanii dungoo dhaamsanii bakka siree jaraa dhaqanii wal bira hirkatanii waan ta'e immoo hin beeku malee nasaasanii jaalala walii dabalanii ija dukkana sanaatiin wal arganii araara sana buusanii jaarsi jaarsa caalu hoo jiraa sireeni yaa warraa caaltuu firaa beektuu garaa wayaa qorraa. Taarda intala dubiraa deette boru ilma dhiiraa akka deettu eebba fudhatte. Banjaa bulukoo qabdi soddaa turungoo qabdi. Maal balleessite banjaa bulukoo qabdi soddaa turungoo qabdi. Durbi maal balleessite banjaa bulukoo qabdi soddaa turungoo qabdi. Gonega in eebbifne kan nu eebbifne mataan kee fayyaa hafuu uffaan kee fayyaa hafuu kan jedhame abbaan manaa yoo du'e mataatu murama hin haadama jechaadha gadda abbaa manaatii jechuun mataanis kanaaf egaa mataan kee muramin garaan kee gubatin abbaan manaa sirraan du'inii jechuudha egaa wanti nu jechuu dandeenyeef keessi eebba yeroodhaaf tapha fakkaata ilmoon ilmoo harree ulmaan ulmaan leencaa kan jedhame ilmoon harree hadha dhalattee hadha ol kaatee adeemti. Leencatu immoo ulmaa waa tokko giroo qabu aangoo qabaa maaluma akkuma isinitti beektanitti miidhagaadha ciisuun beeku. Utaala hadhu malee hadhuma utaala. Daa'imni sadhaa ka'u ati sadhuma jajjabaadhuu ka'e kan jedhamu. Gammachuu guddaatu natti dhagahame ulfaa'ee da'uu kooti mucaan danda'e kun. Gaafa milineemitti ka'ee mucaa ji'a sadiinaa ta'ee mucaa durbaa argachuu kootiin dhiiraa immoo nan argadha jedhee wareega jaraa sangaa wareeguu kootiin baay'ee guddaa natti dhagahama dastaan nan gammade akka kanatti haati kootis bukkee kooteessee na gammachiiftee obbolaa haadha kootiiti jedhu kun ormaa miti hundinuu firuma kooti jalatu taraa taraadhaan na qallabaa gaasiree cabsee ka'uun koos qurxiidhaa ama mucaan koo gaafa milineemii gaafa dhuftu mucaa ji'a sadiiti. Saataa baa'u facaastu biqilee. Dhalatu haa guddatu waa'ee dhangaa keetii maaluman dubbadhaa feetu gola Oromiyaa fuutee namaan buutaa qophii bashannanaan nu bohaarsifattaa daddaraaroo jettee dargaggoo waammattaa afaan waaltessuudhaan
aadaa dagaagfatta dachee oromtichaa hunda waliin geessaa egaa sagantaa kee attamittan obsaa ulfinaaf kabaja keessummootaaf laattaa haala qilleensaatiin hubannoo gabbistaa egaa daa'imee koo kan reef miilla fuutu dagaagii mul'adhu. Maqaan koo Yaaqutaa Mahammadiin jedhama. Adde Yaaqutaa maali ati waan dandeettii addaa qabdaa nama kolfisiisuu dandeettaa jedhanii amma odeeffannoo akkasii arganne dhugaadha. Dhugaadha nan kolfisiisaa baay'ee nama azanii taa'ullee nama taaziyaa taa'ullee nama ilmoon jalaa du'ellee nama haati jalaa du'ellee na kolfisiisa. Maaliif boossanii yoomti isin boossanuuf hin jiru ammatuu gisee boollootti galan kottaa wajjin galaa jedhanii sorbaniiti laphee keessa reebdan malee hin galtanuu du'arraa homtaaf hin jiru. Maaliifuu boossu jedhee tan kolfisiisaa. Amma baadiyyaa keessatti mucaan tokko fira keenya boo'icha dhagneeti nu achi jiru namni biraa tokkos akkuma diingataatti du'e. Otumaan dhukkubsatiin du'anii jaartiin sun inni mucaan du'e sun haati isaanii du'anii utuu torbiin ga'een iyyee ammas abbaan itti dabalatan. Amma akka kiristaanaatti nullee musliimaa wanta akkanaa boo'icha sidhannaa wajjin qabarraa. Reeffi kun saaxinii keessa galee itti shaffanamee qeessonni daarii naanna'anii fitaatii godhanii fi ala ka'anu isiin achi teesseetiyyee uffata isaanii uffattee bo'aa jirti. Ani gama sana taa'ee tan waanan godhen qaba. As teessee isiin boo'icha haadhaa boo'icha abbaa walitti qabdee biyyi bo'aa jirti kolfite. Ati waa jennaan? Ani barii sana jala taa'ee waa tokko ittiin argisiisee. Waan nama kolfisiisutti argisiifnaan isiin asii kolfite bakka awwaachaatti awwaalamanii dhumee namaan immoo gaa namni si eebbisee rabbii zambii isaanii hadhiisu ati si jabaadhu jedhee ala biraa deemu wal gara irbaata fuudhee naqe. Ammallee sammee guyyaa maal jettee kolfisiiftaati? Ani guyyaa waan tan jedhee achuma daka sana taa'ee tan uffata ofirraa fuudhee tan wanta ta'e argisiisa. Mana boo'ichaa reetee moo? Maaliif hojii akkanaa hojjette? Wal arganii waan danda'aniin wal booharsuun baroo yookaan gaarii ta'uun warra waliin booharetu hime. Badaa natti tole. Ani waanan hamma dhaladhe fayyatti fakkaata gizee amma malee waan dur dhaladhe natti fakkaatu badaa natti tole kun gadi baanee nu biyya namaatii haasa'amu nu biyya namaatii akkana hojjetamu maal jedhamu inni biyya keessatti argu badaan hawwa maaliif akkana hin taane nu maaliif kana nu hojjenne akka namaa gadi baanee nu hojjenne ergasii gadi ba'u badaan qabnu gatii kanaan inni kun badaa natti tole hamma waan dhalanne nutti fakkaata gizeen kun mootummaan kunis mootummaa baroo dur kan hin beeknu gadi baanee maal jennee kan hin beeknu hamma inni gara fuulduraatti kan hundumayyuu itti fufnee hojjennee biyya keenyaaf taphachuunis hundinuu biyya keenyaaf miti gatii kannaan badaa natti tola. Kamii sirbi isinitti tole? Baay'ee natti tole an bareeche. Wanti kana caalaa namatti tolu maalinni gaa amma gizee biraa waan biraa irratti haddii kana hin argamne kuni saatabaa'oo afaan Oromoo ta'edhaaf iyyee feenuu jirru nu barbaadanii nu haasofsiisanii walitti dhufnee walitti qabamnee waan duris aadaa keenya duris agarsiifnee jenne kanaa jennaan baay'ee na gammachiisa badaan itti gammade an kanatti yeroo hundumattuu itti hafuufuun jedha. Nus akka hojii keenya kana ilaallu kan biraas kana ilaalee akka itti eenyu ta'u siichitti waliin gahuun jedha Oromoon danuu ukkaamamee ture hundinuu siichi babahee waan kana irratti hirmaata gammadaan jedha.